Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kabune kabajamtoota daawwattoota Aashaa Inda Kadirtu. Akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya ardeemne dhufnee jirra arra meeshaa farnisharii mana guutuu qabanne isin dhufneera. Daawwattoota keenya kalaan illee qayyata jirra arra mee Kadir wajjaasaa takka. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya arra meeshaan kun boru ganama deema jechuudha. Sa'aatiin xiqqoo dimdizanii harkaa jedhee jira. Maaliif meeshaa kun makiina argannee jennaan nullee akka deemu murteessine jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa obboleettiin teenya doolaaba qabdi, algaa qabdi, asiin immoo TV standii qabdi. TV standii qabdi bira dabarree ammallee direesingii yookiin immoo kan algaa biratti kaa'amu qabdi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaan kun meeshaa obboleettii teenya meeshaa obboleettii teenya Masarat jedhamtuudha. Meeshaan obboleettii teenya Masarat jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee babbareeda ta'ee fi baay'ee kwaalitii ta'edha. Meeshaan lama qabdi jechaadha. Kanaaf tokko isaatu isinitti agarsiifna. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gama keenya akka dhuftan, warroonni maamila keenya taatan immoo share godhaa isiniin jenna. Hayyee daawwattoota keenya mee ani yeroo baay'ee isin agarsiisaa irra Kadir isin agarsiisu ani kaameraamaanii ta'a. Haga dhuma viidiyoo keenya wajjin turuudhaan Kadir wajji turaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya meeshaa akkam bareedu standii waan nuyi kalarii isaa filannoo isiitiin qeesiin nutti ergitee hojjechiifnee fi daawwattoota keenya haga dhuma viidiyoo keenya wajjin tura. Ani ammaan zoorsee sirriitti isin agarsiisa daawwattoota keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan kana asitti obboleettiin teenya algaa qabdi jechuudha. Algaan isii meetirka hayaadha. Asitti keenya ifaan sun garuu akka malee ifaa haaraa osoo irra dhaamsite wanni isii ifaa qabdi. Ifaan isaa akka malee iwa akkanatti irra caala. Algaa isii bira jirtu diinoon ifaa qabdi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa asitti algaa qabna jechuudha. Algaan kun meetirka hayaadha. Duraan meetira tokkoo fi seentimeetira 50 hojjetaa turre. Arra mootu meetira tokkoo fi seentimeetira 20 hojjenneef jechuudha obboleettiin teenya. Fedhuma isiitiin jechaadha. Algaan kun garaagarummaan isaa saayizii fi bifa qofaani malee algaa yookaan hojjennu homa tokko garaagarummaa hin qabnu jechuudha. Asitti kun raaskee gamaa gamanaa qabdi. Isa biratti immoo komodiinoo tokko qabdi jechuudha. Komodiinoon isii kun kana mabraati qabachirra. Komodiinoon isii kun asitti bakka kanatti maal qaba? Ifaa qaba. Ifaa qaba jechuudha. Kan ibsachuu yoo barbaadan immoo bifa isaa cheekochuu yoo barbaadan ta'e akkuma reefu isin ibsaa ture san kana fakkaata jechuudha. Ni ifa bakkaadhis. Video balleessaa waan ta'eef akkasuma taataaf ammaa gisee mana keessatti galee garuu maashaallah baay'ee dasa mana keessatti yoo galee taniin jedhe galgala mabraatii kan gubbarraa dhaamsanii kanuma qofa ibsuun ni danda'ama jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaataa itti aansuudhaan mallee isa wajjin qumsaaxinii meetirka hayaa qabdi jechaadha. Cufmee durduuban ulaalleen. Qumsaaxinii kana akkaan baay'ee bareedu qumsaaxinii kana fotoon isaa guutuun isaa yoo isinitti mul'atee mul'ata. Akkuma san immoo yeroo hojjetu mallee meeshaa baay'ee kwaalitii ta'ee fi akkuma san immootu tiknasiin isaa isa kana garaagarummaa yeroo baay'ee kan qabu. Inni kun tiknasiin isaa garaagarummaa qaba jechuudha. Abbaa tiknasii 18tiin hojjetame jechuudha. Baay'ee meeshaa tokkoffarraa isii hojjetame jechuudha. Inni kun keessaa mistira qaba. Kiisii mistiraa jechuudha. Jala kanaan agartanii masaabaa qaba jechuudha. Asiin immootu akkuma argaa jirtan kana meeshaa uffata adda addaa as keessatti fannifachuu dandeessi. Masqayaa qabdi jechaadha. Itti aansuudhaan ammallee immootu meeshaa baay'ee bareedduu taatee fi akkuma san immootu mana keessa yoo galte irraa baay'ee ija nama hawwatu jechuudha. Meeshaan kun meeshaa baay'ee kwaalitii ta'edha. Namni 2-3 kophatti ol fuudhuu hin danda'u jechaadha. Baay'ee ulfaata. Akkuma san immoo kan ulfaatiin isaa kana kan fiduu danda'e maalidha? Haala hojmaata isaa jechuudha. Hundi meeshaa isaa meeshaa kwaalitii ta'een hojjetameef. Jalaa yeroo qindaa'urraa jalqabee jalli isaa yeroo hojjetamurraa duubni isaa yeroo hojjetamurraa hundi fuulafiitii kana hunda isaatu meeshaa tokkoffarraa hojjetamee meeshaa itti makaa hin qabne jechaadha. Meeshaa yeroo baay'ee itti makaa qaba. Itti makaan kun maal akka ta'e isin hiikkaatti godha. Meeshaa nuti itti mayneen hojjennu waan ta'eef jechaadha. Meeshaa yeroo namaa hojjisiifnu amaanaa namaa yeroo fuunee hojjisiifnu jechaadha. Akkuma san baay'ee bira dhaabbannee wal lollee ogeessa moolta karaakterree itti kan hojjennu. Akkuma argaa jirtan kun masaabaa addatti ta'e qaba. Ammallee asitti illee masaabaa qaba. Jala kanaas akkasumatti qaba. Kunis akkasumatti jala kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Asiin immootu waan adda addaa keessa kaa'uu danda'anii as immoo televizyina kaa'amannu televizyina adda addaa kaa'uu danda'anii kaameraamaanii keenya bal'isee nu agarsiisa jechuudha.
keessa isaa kun uumaa garaagarummaa hin qabu. Maashaallah geetidhaa fi baay'ee bareeda. Maashaallah TV stand akkam bareedduudha daawwattoota keenna Kadiir isin agarsiisaa jira. Ammallee gara waan hafeetti mee inni biraa osoo gama kanatti hin darbin duratti immootu gama bitaanutti hin darbin asiin immootu iddoo caammaa yookiin immoo kophee keessa kaatan haala kanaan naa hojjisiisaa. Inni kun immootu bakka inni taa'uuni beeytanii kanaafuu bifa kanaan naa hojjisiisaa bifa birraammaa ta'e kanaan jetteerti. Asiin immoo bakka kaaslii adda addaa kaawwatan naa hojjisiisi jetteerti. Masaabaa tokko qaba. Meeshaan kun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e meeshaa baay'ee kwaalitii ta'edha. Keessa isaa kan agartan jaantaananii kunillee meeshaa tokkoffaa taheen keessatti hojjetamee fi xaawuladhaan jechuudha. Akkuma san meeshaa kan maatii guutuu danda'a jechuudha kun ammas keessatti. Caammoo abbaa fedhe keessa naqatan. Akka shittaa hin kennine immoo qaawwa qaba. Baay'ee bareeda dhugaa. Baay'ee bareeda meeshaan kuni. Isinillee ajajadhaa isiniin jenna egaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Har'a immoo daawwattoota keenya viidiyoo mana keessatti hojjennee maaliif meeshaan kun ganama fe'ama waan ta'eef ganama gisee san gadi yaafnee isa daraddaruu fi fe'uun dhaqqabnu jechuudha daawwattoota keenya. Wanti irraa fe'e qalamii xarapheessaa tanaati ganama gafe'amuuf irraa isinii qayyarra jedhanii jiranii garuu viidiyoo ganama hojjechuun dhaqqabnu waan ta'eef amma waraabni daawwattoota keenya dhiifama isiniin jecha Kadiir kallattimaan isin agarsiisaa jira meeshicha kun tasriyaadha. Tasriyaallee adda taate bal'oo fi guddoo isii taate ajajattee footoo isiin ergite irratti hundoofne kun haala kanaan hojjechiifne fi jirra daawwattoota keenya mastaawatiin mana isiitti itti gala malee asitti ittiin galu. Abbaa maamii irraa dubbatume yeroo baay'ee haasaa baay'isa. Daawwattoota keenya anillee Aishaan meeshaa mana keessaa kana dubartiin irraa dubbataa hin beekti. Ani wanni irraa dubbachuun na barbaachiseef maali yoo isin jettan meeshaa kana yeroo hojjetamu alatti bira dhaabbatee hojjisa jechuudha. Isiin diizaayinii yoo kanatti fiddu taate ani immoo bira dhaabbadhee yani ilaali. Mee eessarra geettan maal akkamitti qindeessitan akkamitti immootu akkanaa jirtan jedhee namni ogeessa wajjin walitti dubbatu ana jechuudha. Kanaaf isiin tun immoo qalamii ni qayyaramti gana. Isiin tun immoo qalamii nu haftii kana amma baafnee qalamii dibnee ganamatti inshaallah ni gogaa. Atillee akkasitti nu hubachuu qabda jechuudha obboleettiin teenna. Meeshaan har'aa kana fakkaata. Ammaan ani xumuree jira isin warroonni maamila keenya taatan nu ajajachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenya duwwaa 977 69 shantama jechuudha. Dhiifama jechuun irra isinii deebi'aa duwwaa 977 69 oh my god 69 shantama jechuudhaan irra isinii deebi'ee fuula iskiriinii keenyatti irra isinii kaa'a jedha. Yoo waagaa gatiiwwan meeshaa kanneen hundaayyuu mootu fuula chaanaalii iskiriinii keenyatti irratti isinii laxxafna. Amma xumuree jira asumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee daawwattoota keenya meeshaan irra qabannee isinii dhufne kana fakkaata. Aga xumura viidiyoo keenyaan wajjin turuudhaan guddaa galatooma isiniin jedha. TV stand kana akkaan jaaladhe akkaan bareeddi. Saayizii isin barbaadanii yoo guddaa barbaadan bal'isanii yoo xiqqaa barbaadan xiqqeessanii isin hojjetamuu danda'a. Viidiyoo keenya nu wajjin turtanii akkatti daawwattanii laayik sheeridhaan nu jajjabeessuu keessanii guddaa galatooma. Ajaja keessan irratti erginee footoo barbaadde yoo isin ergitan diizaayinii isin barbaadan isin hojjechiifne isinii geessuudhaaf qophiidha jechuudha. Iddoo kamittuu daawwattoota keenya ammaaf xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.